jawaadee irratti dawwalamee jechuudha. Maallaqa ergi namtichi jawusan eenyu namtichi jawaadee irraa maallaqa barbaadu. Namtichi kun eenyu? Suuraan isaa suuraa akkamii? Dhaloonni isaa eessaa? Warra eessaati? Hojiin isaadhaa ta'u maali? Eenyu wajji walitti hidhata qabaa? Eenyu isa duuba jira? Hajoon isaanii guddaan si'altee furmaatee galaafachuudha. Galaafachuu malee wanti akka nafti maali? Hedduu gartee qalbii caba guddaa keessa jirra, qaaxiraa, deemichaa fi amna hedduu keessa deemu jirra. Suniif gartee haalli furmaateen irra jirtu jechuudha. Haalli gartee gurbaan zakkoo jedhaniin kun furmaatee nuti godhaa jiru waan gartee ilma namaa goone jechuudha. Bineensaatu gartee ilma namaarra bineensaatu irra wayyaadha jenne irra yoo jenne irra wayyaa. Maaliif hogguu garii golaalte ilma namaa kanaa wajji dhalachuudhaa miti wajji jiraachuudhaa miti wajjii dhalachuu gartee ni jibbita sadarkaa jibbituutaaf dhiyeessa. Ilmi namaa akkamitti dubartiin aadaa Oromoo keessattis kabajaa guddaadha qabdi bakka guddaadha qabdi. Dubartiin akka amantaattis bakka guddaadha qabdi. Qooda dubartiin qabdu gaheensiidha shoora guddaadha. Garuu dubartii sadarkaa kana muduun diinagdee akkami leecalloo akkamtu dubartiin gartee akka kana taatu baadila madila kana leecallootan dhuguma namtichi kun leecalluma moo sammuu fayyaan qabne gurbaan kun leecalloo qofa osoo hin taane sammuun isaatu insaanummaa hin qabu. Dhugatti ilmi namaa beekee yooniif gartee hijaa sirraa qabaatee diinummaa sirraa qabaatee yoo sijjeessallee beekee dhiirummaadha. Garuu immoo dubartii fuudhanii qushaasharra oofanii akka gartee namaa maal jeetiin hima saree gartee qumaamaa keessa galtuu fi qumaamaa keessa deemtutti olii gadi hin deemu. Angullaan nu taphatta gurbaa bakka kanaa jirti gattee hoggaa munti bakka san dheeyne bakka san hin jirtu. Hoggaa bakka san dheeyne bakka san hin jirtu. Filimnummaan ati ooftu kun maali? Aboon hugguu garii bar sokkoraan nama kaa'u. Halkanii guyyaadhaan oofu jira. Ammoo wanni waraabuun jiru viidiyoo takka takka. Viidiyoo takka takka waraabu jirra. Ta arkaa jirtan viidiyoo takka takka. Wanni kun ammaas akka silaa nurra gahaa jiru gartee wanni kun ol bahuun gartee nuufis salphina. Garuu boru zakkoo miidhanii zakkoo miidhame zakkoo haqa qaba. Zakkoon kan haqan godhatu warra ja'uu fi warra kaleessa gartee zakkoon akkamitti ajjeefama dhiini zakkoodha akkamitti lola ja'u saniif deebisaa akka taatuuf ol darbaa jirraa jechuudha. Malee akka keessa jiru xiqqeenya kana gartee ol baasuu barbaanneeti mitiis jaalanneeti miti. Warri samii immoo ragaadha isin warri lafaa ragaa ta'a jechuudha. Oromoo hundi keessanuu hojii zakkoodhaa harkaa jechuudha. Hojii shayxaanummaatii fi hojii warra siiriidhaa harkaa jechuudha. Uummata jireenya namaa dammaruudhaaf deemu kana harkaa jechuudha. Wanni gartee isaan sadarkaa kanatti ittiin qophaa'an zakkoon eega dhoomee booda jechuudha. Deemee akka gartee roorroo irra deemu jirtu yookaan roorroo irra oofan jechaa ture kana injifachuudhaaf kafaltii guddaa fi gatii guddaa kafaleeti waa hedduu godhatee dhufe. Maaliif wanni inni ammaan tana godhaa jirtu ta duriin adda. Takkaa furmaatee gartee sadarkaa kanatti gaafa jalqaba gartee jawaadee mana keessatti kan godhu san malee sadarkaa kanatti namni gartee inni kana godhin argine jechuudha. Furmaatee sabboontuu jechuudha. Nama gartee namaaf quuqamu nama jaalalaas beeku hamaatuun kabajaa maatii qabu kabajaa namummaa qabu sadarkaa sanitti xiqqeessuu jechuun oromummaa fi dhiiga oromummaa kan qabnu san xiqqeessuudha. Namooma xiqqeessuudha tuffii namoomaati. Kana jechuudha nu tuffachuu osoo hin taane oromoo guutuu tuffachuu saaxilee akkasitti gartee itti baasuun jechuudha. Suni ammoo wanni kun inshallah rabbiin ni jira. Nuti rafaan jirru rafuttis hin jirru of eeggadhaa jettan of eeggachuus takkaan dhiifne ijarri kun jara shayxaana ibliisa ammoo kana gartee waan kana gaa godhan dandeettii isaanii rabbiin haa itti fakkeessu malee abadan tuni gartee waan akkanatti isaanii haftuusii miti rabbiin gartee gaa abbaa obsaatiisi
Fir'aun agartee ana rabbukumul aalaa jedhe sanuu beeki hanga guyyaan geewutti qaba qabee fi dhiisee jechuudha. Qaaruunis gartee kaniifi gartee abbaa qabeenyaa guddaadha jechuudha. Fooqii gartee warqiidhaan ijaaraa ture isa sanii suggaaniif gartee ol fuudhee gartee daandiirraa maqee isaa fi gartee fooqii isaatis waliin guddisee jechuudha. Kuni yeroo gartee isaan akkana nama godhan kana waan gartee injifannoo argachiisan itti haa fakkaattu malee guyyaadhaan taa'aa fi suniif ilmaan Oromoodhaa hedduu wanni gartee nu cinaa dhaabbatuu fi nu gargaaru du'aadhaan nu cinaa dhaabbadhaadha. Ilmaan Oromoo yeroo kamuu gartee gorsa keessa nu cinaa dhaabbachaa jirtan bakka jabduu jirta bakka jabduudha qabamne yoomiyyuu taanaan hedduu takka isin galatoonfanna boo'ichi gartee nuti bu'aa jirru wajji bu'aa jirtanii. Jawaadeen ilmaan isaatii wajji akka tattahaa jiru silaa gartee gaa dubbachuufis nama dhiba callisuufis nama dhiba jalaa dhokachuufis nama dhiba qilleensa kanarraa baduudhaafis nama dhiba qilleensarraa dhoorkinee isaan hambifnee isaan cabsine jaan wanni takka ol baanee dubbannu garuu guyyaa arraan tanaa jawaadeerra dawwalamee ture. Maallaqa ergi namtichi jawusan eenyu namtichi jawaadeerraa maallaqa barbaadu maallaqa kana akkaawuntii kanarratti yoo ergite furmaateenarraa beektaa haja'uun kun eenyu akkaawuntiin san gartee gaa inni erga eenyu ta'uu beekna ilma eenyuuti warra eenyuuti gandi eenyu duubaan jira gaheen hojii isaadhaa maali lakkoofsi kiyya hin cufamu wannummaan gartee lakkoofsi kiyya gartee banaa taa'uu hojuma akkanaa kanaa namoonni arra gartee furmaatee qabanii maallaqa barbaadan kun yooniif gartee hojiin isaanii bilbilli isaanii hojuma akkanaa kanaa banaa ka ta'u taate maal hojjechaa turan arra maal hojjechuu jiran fuulduroo maal hojjechuu taa'an wanni kun gadi fageenyaan laalamuudha qaba ammoo maallaqis yoo ergameef furmaatee san bilisaan fidanii ni kannanii natti hin fakkaatu zakkoon jettan gola meeqa duuba dhokatee dukkana meeqa duuba dhokatee faana dhohifatee waa hojjechaa jira jechuudha rafutti hin jiru taa'utti hin jiru namni gartee furmaatee dhaqee mana sanii bakka markazaa sanii baase maaf markaza geessitan warri jettanillee hedduu jira garuu yeroo gartee itti gartee nama kana mana keessattis qabdee gartee waa godhuuf hin dandeenye bakka inni itti hojjaa geessuun dirqama ta'a. Yeroo gartee sheekni yeroo qabaatee dhufee gartee dawaa godhuuf sanitti gartee yeroo hin jiraanne yookaan yeroo hin qabaanne hangasitti bakka gartee safe place yaani bakka gartee namni kun namaas miidhuu hin dandeenye ifis miidhuu hin dandeenye kaayuun dirqama namatti ta'a. Achi geessinee immoo markazni ka eeggamu ka dubartiin malee hin seenne bakka san keessa namoota gartee fayyaa hin qabne kanaa fi dubartoota isaan eeganii fi namoota isaan wallaanu malee hin jiran. Maal godheeti dubartii ergee bakka sanii baase zakkoon bakka sanii seenne. Namni kaleessa dubartii ergee furmaatee markazaa baase arra nama jawaadii irra dawwalee gartee maallaqa barbaadu kana duuba dhaabbatee maallaqni gartee akka ergamuuf godhaa jira jechuudha. Kana asumaan wanni isiniin jedhu warri jawaadii maallaqa haa erguu fi furmaatee haa fuudhu jettanillee mee koomentii keessan barreessaa. Warri immoo gurbaa kana duuba gartee feetanis warri gartee maallaqni haa kafalamu furmaateen haa fuudhamtu rakkoon biraan jirtu yoo jettanis takka barreessuu hin dandeessan takka barreessaa. Warri immoo gurbaa kana duuba shira biraa duuba jira zakkoo duuba jira yoo maallaqni kun ergameefillee furmaatiin hin baatu jettanillee lama barreessaa. Maaliif kaleessa gartee taa'aa oggaa isiniin jenne taa'uu diddanii jettanii yeroo hedduu komiinuu dhiyeessitan asirratti amma yaada keessanii ni ilaalla. Lama barreessaa. Warri immoo maallaqa kana yoo ergitan furmaatee isin fuutanii waan kana duuba shira biraatii jira warri jettanis barreessaa. Maaliif waan kana jedhe akka nam tokkotti yaani namtichi kun eenyu suuraan isaa suuraa akkamii dhaloonni isaa eessaa warra eessaatii hojiin isaadhaa ta'u maali eenyu wajji walitti hidhata qabaa eenyu isa duuba jiraa hanga ammatti wanni hedduu na shakkisiisu kana
kanammoo fi abilisatti bee wanni gartee jau caasaan jara kanaa dhokotaadha. Tarsiimoo adda addaatiin nama kana fayyadaman. Waan kana duuba namni dhaabbachuu